Duraan dursee baga nagaan karaa yuutuubii kiyyaa dhuftan. Ani maqaan kiyyaa Dr. Olaanaa Ahmadii. Torbee kutee waa'ee HIV irratti yaada isiniin kan nuuf ni yaadatama. Har'a dubartiidhaaf gorsa kan nu barbaada. Waa'ee dubartiin takka gizee ulfaa'uu barbaaddu maaliif of qopheessuu qabdi jechuun ulfaa'uudhaaf gama hundaanuu maaliin qophaa'uu qabdi yaada ibsa godhuudhaaf dubartiidhaaf keessaafuu dubartiin akkana hordoftaniin isin afeera. Dubartiin takka daa'ima yookaan ulfaachuudhaaf qophooytee jirti. Eega jennee booda dubartiin takka maal godhuu qabdi? Ulfaaf eega of qopheessitee booda maali? Of qopheessuudhaaf maal godhuu qabdi jechuudha. Kana waan silaa irraa of qusachuu qabdu, waan silaa godhuu qabdu kan armaan gaditti isin ibsa. Tokkoffaa qorannoo jalqabaa taasisuu qabdi jechuudha. Qorannoon jalqabaa taasisuun gaariidha. Vaayitaaminii dhiiga si keessa fakkeenyaaf fooliik asiidii ulfaaf gahaadha kan jiru jechuudha. Kun maaliif fayyada? Faayidaa daa'imman fayya qabeessa akka dhaltuu fi dhukkuba birootiifis akka hin saaxilamne fayyada jechuudha. Saniif jecha dhiiga si ilaalamuu qabdi, marammaramuu qabdi jechuudha. Osoo karaa ulfaan deemne jechuudha. Ammaasis dubartiin waa'ee sirna laguusii beekuu qabdi. Marsaasii beekuu qabdi fakkeenya jechuun yeroo akkam killeen karaa ujummoo ovaariyaanii gara mana dhuftii beekuu qabdi jechuudha. Maybe dubartiin takka akkamitti beekti fakkeenyaaf akkamittiin beeka jechuu dandeessi. Yeroo hanqaaquun takka killeen karaa ujummoo ovaariyaanii as dhufte jiinni karaa mana gadaamee karaa mana walqunnamtii kana keessaa bahu kan akka furdatuuti ta'a jechuudha. Furdatee kanatti adda harkifatu ta'a. Saniif jecha saniin adda baasuu dandeenya. Gargar harkifata akkanatti akka waan akkanatti wal harkisaa akkasitti adda harkifata jechuudha. Akka yeroo kaaniitii miti. Kanaan adda beekuu dandeenya. Kana beekuun dirqama ulfa baadhachuuf. Akkaataa ciisichaa fakkeenyaaf ulfaaf eega qophooyte ulfi akkamitti uumamuu danda'a? Yoo akkamitti akkaataa ciisichaa fakkeenyaaf kamtu bareedaadha yoo jenne akkaataan ciisichaa yookaan seeksi pozishinii waan tokko isin yaaddeessuun barbaadu. Namni tokko akkam jaa akka barbaadetti raawwachuu dandeessi. Namni garii dubartiin gubbaarra taa'uu qabdi. Uumaan on the top jaa. Namni garii mishiinarii pozishin jaanii mishiinarii jechuun akkuma kanatti dubartiin jala ciiftee dhiirti gubbaarraan ta'u jechuudha. Kana yoo godhame jaa garuu akka saayinsiitti akka kaanittis wanni waan ijaarame hin jiru. Dubartiin akka feetetti yoo goote rakkoon qabu jechuudha. Akkaataan ciisichaan daangeessu. Erga walqunnamtii kana afuraffaa erga walqunnamtii saalaa raawwatte booda hatattamaan iddoo qaamatti dibatutti akka kanatti yoo deemuu baatte gaariidha. Xiqqoo hanqa yeroo saawaa xiqqoo achi turuu qabdi jechuudha. Maal carraa isiin ulfinaaf qabdu dabala jechuudha. Kana beekuu qabna. Kana itti aansinee shanaffaa hanga daqiiqaa 15 akka achiin sossoone. Maaliif isparmiin karaa imala hara gadaamii isaa deemu imalarra waan jiruuf jecha shaawara seenuudhaa fi dhiqachuudhaaf ni dhaqqabdaa jarjaruu qabdu jechuudha. Kan jaaffaa walirratti
Fakkeenyaaf itti deddeebinee walqunnamtii saalaa godhuudhaan ilmoo uumamtu yoo danda'ame san guyyaa akkasii guyyaatti aanu guyyaa akkasii yoo raawwanne namni tokko itti deddeebinee godhuudhaan kan ilmoon uumamutti fakkaatti. Miti sun rabbiitu beekaa haa ta'u garuu amma yoo goote guyyaatti aanu yeroo akkasii yoo goone bareedaadha jechuudha. Waliigalatti kana fakkaataa waa'ee umrii keetii yaaduun qabdu jechuudha. Abbaan warraa dhabe daa'iman godhadhu laate jennee if cinquu hin qabnu jechuudha. Yaaddaa'uun cinqamuun ifiifuu dhiphachuun akka ati maali hanqaaquun qopheessinee yookaan killeen qopheessinee godha jechuudha gadameessaaf. Saniif jecha kana fakkaataa dubartoonni keenya gorsa kanatti fayyadamuudhaan akka hojiirra hojjetan abdiin qaba. Waan na dhaggeeffataniif galatoomaa sagantaa teenya kan birooti irratti hanga wal arginutti nageetti naa oola.